Professor Muhammad Marandi interview godhaniif. Professor Muhammad Marandi kun warra beekte intellectualota University Tehran keessa barsiisu. Professor Marandi wani ni jechuu ture. Khali xayyaara gubbaa jiru itti gaafatamaa paarlamaa kana beekte jibbana guddaa dhiira namaatiin jibbanii. So infra caqasaa yaana jee beekte. Hogusan jee nunjee jee beekte isaan keessaa hajibban kun jarana. Yoo gaddaafaati yaan dhuftee saa wajjuma yaanaa jee beekte wajjuma aarsaa taara. Anuun cinqabne isa maa cinqabtanii jedha. Anuu hin cinqabne isa maa cinqabtanii. So oduma aggaamii jala dhufanii Islaamabaadii dhufne jee Professor Muhammad Marandiin. Wannummaanuu beekte sakandii nu jala deemti jee Pakistan. Hoggaa nuti qilleensa keenya keessaa baanee Pakistan seenuu geenye jettiin Pakistan duruu beektee achi qophooftee nu eeguu jirtidha. Akkasiin nu dabaalanii asittuu isiinuun amanneedha. Wanni akkasitti nu eegaa nu fidaniif asumattuu nu dhawanii maqaa balleessuu deemanidha. Pakistan keessatti hoggonoonni Iraan du'aniin du'aanatti naaf du'a jechuudhaan jara kana dabaaltee fiddee jechuudha. Ila Islamabad. Magana Islamabad bifu dirii lolaa fakkaatti isaa eegumsi isaanii. Eenyu irraa eegan bara adeeroo nama biraati miti jechuudha. Namni irraa eegan namichuma ta'anii waliin mari'atan kanaa jechuudha. Mootummaa US irraa eeganii jechuudha. Fi Israa'el irraa eegan. Eega teessoo fixatan. Eega teessoo fixatan. Teessoon deemu turte jedhe. Irra guddaa walii galle jedhe. Professor Muhammad Marandi JD Vance waliin teenye wal dura qabanne wanni biraa rakkoon guddoon nuti arkine keessa Professor Marandi illee hin jenne namoonni gara tuunni gama Iraan irraa dhufte hundi isaanii professora warra PhD qabu. Disciplinary adda addaatiin. Kaan literaturaan, kaan filosofiidhaan, kaan beeytee leadershipiidhaan, kaan waan adda addaatiin namuu eebbifamee warra dhufe warra ga'umsa qabu. Looyoroota garii isaanii loowiidhaan professoroota, international relationaan garii professoroota. Gareen beeytee USAdhaan nama sadii. Nu hundinuu horojoo guuttannee deemnaadha. Beeytee sanada yoo tana nu gaafatan tana deebifnaani. Ani shaantaa guutuun fidee waan heeraa, waan seeraa, waan addunyaa. Isaan kun toora beekan nama kudha wayiiti. Jilli beeytee walirraa dhufan Iraan irraa hundi isaaniitu shaanta beeytee uf jalaan sorreessan heera jechuudha. Walii galaayu. Gamanaan harka qullaa osoo hin akkam. Waraqaa fi qalamiin harka isaanii jiru. JD Kushnerii fi namichi kaanis. Beekumsa isaanii waggaa fudhanne garii warra haaskula keessaa beektee haaskulatti atiitti barnoota isaanii kutaa 12 qalama cabsee ba'e. Garii isaanii warra digrii duraa qabu JD fudhanne. Kaan waan inni ta'uun beenu warra nama kitaaba hatamuunsa. Beekumsaan walitti hin dhiyaatan. Yeroo garii fakkeessumaaf dhufuun fakkaatti jechuudha. Qabxii 15 beektee salma nutti himanidha. Ammoo isaan nutti himan ibsuu turreefidha. Bara akkanni tanaaf hin taane jennee ibsinaafidha. Walii gala. Iraan waatu waan isaan fidatan kanaa ibsitee fi tafsiira isaa akka gaarii ibsitee okay really true that's good idea. That's good idea daatiin deemtee sa'a 20 takka wanni itti wal khilaafnan jirtudha. Oduma kana haasa'uun nuti jedhe muftabaan waan beeytee aangoo waa murree murteessuu kanneen nu ergeedha. Tokko hanqina beekumsaa gama Ameerikaatiin lammaffaa beeytee hanqina tabaroodhaa authorityidhaa tawaa murteessuu jara kun hin qaban. Namni beeytee qalamaa fi waraqaan seenne daftara dhiisaa. Namni kun waan complex ta'e waan beeytee ogeessa feetu. Dubbini bika gariin gallee fun galchinaaf jechuun akkas jedhan beektu waan isaanii gallee isaaniif galchuu ture. So akka gaariitti mariin tun deemtee hoggu 17 gabbee dawwala. Ammoo akkana jaaniiti dubbiin tun dhugaadha heera kanaa bika akkasiin nutti himani. Ni himanii fi jechuudha. Tiraampiis tana wayirraa beeka. Boo maal jettee jeeti akkas jaanii mee dhaabbadhu spiikarra kaayati boo warri heera beektamee koo tanarraa deebisaaf. So mari'atanii taata akkamaas ta'anii eeggatanii buna dhugaa beeytee ammoo machaa dhugaanii deebi'u maal jaanii dhugaa keessan akkuma isin jettan jaan. Akkasii qabxii takkarraa lamarraa sadirraa deeman itti fufanii almost guyyaa baruu waliigaluu malee nafne jedhe. Dubbiin niikularaatis kijiba jedhu wanirra wal dhabne jirtu.
dubbii nukileeraatis ibsineef je akkatti bee waan isaan fadhasani karaa isaan hin miineen nuus hin miineen lafa keenyaaf je. Ammoo gaa waliigalanii sanuu sodaachise yemma waliigalanii nukileeratti waliigalanii sanirra waliin galle jaanii kijibaan deemutu irra filatan. Hormuuzis ibsineefidha. Fixannee je halkan walakkaa khali beeytee nuti gaa boru teessoo hojii teenya jennee isaan abdannu halkan walakkaa Menamni halkan walakkaa ni galaa jechuudha. Yoo ganama ugaa bareef galee maal qaba. Halkan walakkaa shaantaa guuratanii yaa'an hoteela keessa. Nuti ganama dhufan jennee eegu jirraadha. Hayyee jarri yaa'ani kutan. Ajaa'ibni hojii. Saba akkuma gaarii wal mari'anne wanti wal khilaafne jirtu dhiirota dhageessanii ministeeritti na hordofaa jirtanii wayii takka takka. So boo jara kana wal mari'anne wanti wal khilaafne jirtu. Wanni halkan gurraachee ooriyaniif maalii? Telefoon wayiitti bu'eedha beektee adeeroo dajjaal beektee kawanni sanii suraatti bilbilame Netanyahu mala fa'ammoo baanii sanii jeejeenii isaa ni kutan. Duuba gaa eega isaan deeman booda gaa amma maaltu mala jenne jee warra shaantaadhaan orii kana agarraani jeneraalonni fi ministeeronni Ameerikaa Paakistaan aboo rabbi sodaadha. Hay guyyaa guutuu sa'a 20 takka waan bilcheessitanii fixattan. Wanni wal khilaaftan hin jirtu maaliif deemtan amma mee bulaati Trumpis nuti haasofsiisa akkasiin barii tanatti deebitanii bar fixanii walii galuu mallatteessu malee uumaa sanii nafne lakki deeman hundaane jedhanii dubbiin beektee ajajaan dhufee JD Vance hayyee isaan xayyaara hora dhikutan amma gaa Paakistaan bas gaa isaan alla maganii galatoomaa dhufuu keessaniif jedhanii deemanii mee gaa waan deemaniif warra deemaa jeensan gaafannaa isan ammoo gaa alla maganjaanii xayyaara keessa go'a kaayan beekadhu gaa addunyaan tun baroo lama bee'a Oromoon bar wanni addunyaarra deemaa tana hoggaa si dhiibdee filosoofii Oromoo keessa barbaadi. Nama waasii hannu malee nama waasii himuun dhabdu jette Oromoon. Sadii galaayyuu. So jaraa xayyaara seene already aggaamii jala jirtanii jechuun itti dhufte. Xayyaarri gara beektee gara Iraan deemu maqeeti lafa takka beektee ta Turkmenistaanii dhiyaatutti xayyaara kana daguudhaan qubachiisanii faana balleeffatanii waan gara Iraan deemu jiru Turkmenistaan qubachiisanii tireenaan baaburaan uummanni kun galee jechuudha. Beekaa lammata akkami wal amantee ammas deebitee hojjeteessa bara wannummaanuu beekuu qabna ta'a cubbuun yoga zaman mo fir'auna jiraatti fir'aunin waan akkana haa godhunatti fakkaatu jechuudha. Wo fir'aunin bar Muusaa wajjin yoga Muusaa itti wasseenee akkasitti beektee haasoo oowwaa waliin jaanii wal khilaafan ballama hojii qabatanii adda deemanii bar Muusaa waan xu'ine bar guyyaa ballamaa san Muusaa dhufeetu bar inninis warri kaabinee fi kaadireen beektee fir'aunaatis dorgommii sihiriidhaa san bar ballamni jiraannaan godhamu akkam wayii halkan san godhanii jechuudha. Achitti ummata dura walitti qabanii akkasitti waan qaban garsiifatan. Bari isaan fir'aunaa gaduu kufanii isanii jaaban fir'aunaa gaduu nama beektee arra wal mari'attuun kana. Ati halkan gurraacha xayyaara hortee deemtee bira gara moggaa isaan xayyaara horan ammaas dha'uudhaaf aggaamachuun waan nama ajaa'ibsiisu bokkama. Paakistaan akka gootu dadhabdeeti taa'aa jaanii nama sifirraa. Oduun nu dhufte jarri isaan dha'uuf deemaatii taa'aa jaanii hin teenyu ni galla jaanii haa dhumnu. Sodaa isaaniitiif astaa'uuf kabajaa miti innis biyya qabaa galanii nutis biyya qabnaa galuu qabna jedhanii didanii xayyaara seenan odoo xayyaarri deemu jiru jettiin lama dhuftee qubadhaa ittiin dirqidhaan hoggaa qubatan akkasitti garii makiinaa dhoysanii ira guddaa isaanii immoo tireena keessa kaanii galchanii jechuudha. Amma jeneraalii Paakistaan marii beektee marsaa lammaffaadhaa Teheraan jira jechuudha. Akkuma simannaa oowwaa Paakistaan Iraan taasiftetti Iraan illee simannaa oowwaa taasiftee fi walii jigan jechuudha. So Professor Muhammad Marandiin tana hime hedduu waan nama gaddisiiftu jechuudha. Hedduu qalbii na cabsite dubbisa maaliif hoggaa jenne marii akkamtuu beektee gaayoo fakkeessuma taate malee uummata akkanaa hojii akkamii bareetta. Walii gallaayu duriyyee beektee matoo hayaadha bara. Durriyaa amboo sanii maal garaagarummaa qabanii jechuudha. Mee jarri kun akkuma durriyaa amboo sanitti matoo hayaa warra jettan takka takka naa hannaa jechuudha. Mootummaa miti durriyaa matoo hayaadha warra jettan takka takka naa hannaa. Because amallee kanaa amala fokkisa akka gooteeti hojii teessee haasawuta.